mee waan kana yaada barattoonni lama daree wal fakkaataa baratan akkasuma kitaaba wal fakkaataa dubbisan akkasuma ammas nootii wal fakkaataa dubbisaa ba'an jechuudha waggaa guutuu. Haa ta'u malee isaan keessaa barataan tokko qabxii olaanaa fiduudhaan barumsa san galmeesse. Barataan inni kaan ammoo barumsa san qabxii gataanaa galmeessuudhaan siyyoo fide. Wanti kun maaliif ta'e jettanii yaaddu? Wanti garaagarummaa kana fide sammuu qabaachuu fi qabaachuu dhabuu miti. Akkasumas uumamaanis miti jechuudha. Uumamaan namni garaagarummaa qabaateetii miti. Akkasumas mucaan inni dura jineessummaa addaa qabaateetii miti jechuudha garaagarummaa kana wanni fide. Waan garaagarummaa kana fide isinitti himuu deeme jechuudha. Garaagarummaa kana wanti fide maali? Akkaataa dubbisaa barataan aadaa godhateetu garaagarummaa kana fide jechuudha. Akkaataa dubbisaa barataan jalqabaa itti dubbisuu fi akkaataa dubbisaa barataan inni lammadaa kun itti dubbisuutu garaagarummaa qaba. Kanaatu garaagarummaa kana qabxii isaanii jidduutti fide jechuudha. Barataan inni jalqabaa akkaataa itti dubbisa aadaa godhate qaba. Barataan inni lammaffaa ammoo akkaataa itti dubbisu aadaa godhate qaba jechuudha. Kanaatu garaagarummaa isaan jidduutti fide jechuudha. Waan kana afaan Ingiliffaatiin maal jennaani? Reading habit jedhan. Kanaaf reading habit isaaniitiitu garaagarummaa jidduutti fide malee sammuu isaanii jidduutti garaagarummaan jiraateetii miti jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti amaloota 5 yookaan ammoo reading habit 5 kan yeroo qormaataa jireenya barataa jijjiiraniin isin barsiisuudhaaf deema jechuudha. Wanti isin barsiisu deemu kun yookaan ammoo amaloonni isin barsiisu deemu kun amaloota akkanumatti tiyooriidhaan deemanii miti yookaan ammoo amaloota akkanumatti tiyooriidhaan isinitti himuu miti jechuudha. Wantoota qabatamoodhaan lafarra jiraniin isin barsiisu deema. Akkasuma wantoota gochaan isin agarsiisuu dandeessaniin isin barsiisa jechuudha. Akkasuma amaloota kana ararraa eegaltanii hojiirra oolchuudhaan qormaata keessan fooyyeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa amaloota kana nama isinitti himuu deemu kana yeroo qormaata hojiirra oolchinaan qormaata san daffanuun isinirra dirqama ta'a jechuudha. Okay? Qormaata san ni daffanta waan ta'eef amaloota kana tokkoffaarraa eegaltanii hanga shanaffaatti akkana wajjin hordoftaniin isin afeera jechuudha. Amma garuma viidiyoo guutuutti isin dabarsa. Egaa wanti barataan aadaa godhachuu qabu yookaan ammoo amalli inni jalqabaa maali yoo jettan amala sa'aatii 24 yookaan ammoo 24 hour rule jedhama jechuudha. Seera sa'aatii 24 yookaan ammoo 24 hour rule jedhama. Barattoonni baay'ee waan dubbisan keessaa parsantii 60 hanga parsantii 80 sa'aatii 24 keessatti dagatan jechuudha. Barattoonni irra baay'een waan tokko ni dubbisanii yookaan ammoo nootii takkanii dubbisanii waan dubbisan keessaa parsantii 60 hanga parsantii 80tti sa'aatii 24 osoo hin guunne waan san dagatanii jechuudha. Kanaafuu amalli jalqabaa kun maali yoo jettan salphumatti sa'aatii 24 keessatti waan hunda irra deebi'anii ilaaluudha jechuudha. Amalli jalqabaa kun sa'aatii 24 keessatti nootii ta'e hundaa irra deebitee riiviyuu godhuu qabda jechuudha. Okay? Amaloota jalqabaa kana yookaan ammoo amala jalqabaa kana hojiirra oolchuudhaaf wantoota nu barbaachisantu jira. Kanaaf amala kana yookaan ammoo bartee tana amala jalqabaa kana hojiirra oolchuudhaaf wantoota armaan gadii godhuu qabdan jechuudha. Wantoota ammaan tana isinitti himuu deemu kana godhuu qabdan jechuudha. Amala jalqabaa kana hojiirra oolchuudhaaf tokkoffaa maal godhuu qabdanii? Tokkoon kilaasii erga barattanii baatanii booda daqiiqaa 5 hanga 10 fudhattanii nootii keessan banuu qabdan jechuudha. Okay? Tokkoon kilaasiidhaa erga barattanii baatanii gara dormii deemtanii booda nootii irraan tana barreessan san deebitanii banuu qabdanii jechuudha. Erga nootii deebistanii bantanii booda maal gootan itti aansitanii yaada ijoodhaa kan irraan tana barattan irra deebitanii dubbisuu qabdan jechuudha. Nootii barreessanii jettanii nootii irraan tana barreessan san irra deebitanii ilaaluudhaan yaadota ijoo keessa laattan jechuudha. Yaadota ijoo kan irraan tana barattan san irra deebitanii dubbisuu qabdanii jechuudha. Arrumaan tana akkuma kilaasii baatanii dormii seentanii nootii bantanii yaadota ijoo kan irra baratan irra deebitanii dubbisanii jechuudha. Kan lammadaa kan sadaffaadhaa qabxiilee ijoo yookaan main pointii jiran. Okay? Nootii keessan keessa qabxiilee ijootu jira. Qabxiilee ijoo yookaan main pointii jiran san jala sararachuu qabdanii jechuudha. Yookaan ammoo highlight godhachuu qabdanii addaan baafachuu qabdan jechuudha. Highlight gochuudhaan. Okay? Kanaaf inni sadaffaadhaa kana gootanii jechuudha. Qabxiilee ijoo yookaan ammoo main pointii san jala sararachuu qabdanii jechuudha. Inni afuraffaa maal gootanii qabxiilee ijoo san keessaa yookaan ammoo nootii irra barattan san keessaa qabxiilee barbaachisoodha jettanii yaaddan sararoota 3 hanga 5 jecha keetiin irra deebitee barreessuu qabda jechuudha. Jecha mataa keetiitiin sarara 3 hanga sarara 5 jechuudha. Jecha mataa keetiitiin irra deebitee barreessuu qabda jechuudha. Waan irra baratte keessa waan irra baratte keessa sarara 3 hanga 5tti jechoota mataa keetiitiin irra deebitee barreessuu qabda. Qabxiilee ijoodha jedhamu jechuudha. Wanta ijoodha jettee yaaddu ifii keetii irra deebitee barreessuu yaaluu qabda jechuudha. Jecha keetiin irra deebitee yaaluu qabda. Ammas jecha kitaabirra jiru osoo hin ta'in jecha mataa keetiitiin irra deebitee yaaluu qabda jechuudha. Sarara 3 hanga 5tti. Kanaaf wantoota afran kana godhuu qabdanii jechuudha. Amala jalqabaa kana hojiirra oolchuudhaaf amala seera sa'aatii 24 yookaan 24 hour rule jedhamu kana hojiirra oolchuudhaaf wantoota afran isinitti hime kana hojiirra oolchuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaan isin agarsiisa waan kana yookaan ammoo fakkeenyaan isinitti hima. Fakkeenyaaf har'aan tana daree keessatti wanti isin barattan yookaan ammoo mata dureen isin barattan taayitilii isin barattan akkaataa adeemsa qulqullina bishaanii yookaan ammoo akkaataa bishaan itti qulqulleessan afaan oromootiin yeroo ta'u ingiliffaan ammoo water treatment process yoo barattan jechuudha har'aan tana. Mata dureen isin barattan water treatment process dha jennu har'aan tana jechuudha. Kanaaf gaa yeroo kilaasii irraa baatanii gara dormii deemtan yookaan ammoo gara dormii seentan maal gootanii wantoota sadeen armaan gadii kana godhuu qabdan jechuudha. Yeroo gara dormii seentan wantoota sadeeniin amma isinitti himuu deemu kana gochuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti maal gootan yeroo gara dormii deemtan jalqaba irratti maal gootanii yaadannoo har'a barreeffattanii deemtan san yookaan ammoo yaadannoo har'a kilaasii keessa barreeffattan san dhuftanii maal gootanii ni bantan jechuudha. Yaadannoo keessan ni banattanii erga yaadannoo keessan banattanii booda egaa mata dureen keessan water treatment process dha jennee jirra. Yaadannoo erga banattanii booda maal gootanii itti aansee maali mata duree kana jala coagulation, flocculation, sedimentation wantoota jedhamantu jira jechuudha. Wantoonni kun gaama mata duree kana jalatti yaadota ijoodha jechuudha. Kanaaf wantoonni kun yaadota ijoo waan ta'aniif maal goona irra deebitanii dubbisuu qabdanii jechuudha. Mata dureen keessan water treatment
processidha. Water treatment process jala coagulation, flocculation and sedimentation wantoota jedhaman kana yaadota ijoo waan ta'aniif irra deebitee dubbisuu qabda jechuudha. Akkasuma jala sararachuu qabda jechuudha. Main point waan ta'eef jedhu kun. Wantoonni kun main point waan ta'aniif jala sararachuu qabda jechuudha. Jala sararachuu qabda jechuudha. Egaa sadaffaarratti maal goota erga yaadota ijoo addaan baafattee dubbistee erga si yaadota ijoo san yookaan main point san jala sararattee booda sadaffaarra maal godhuu qabda isaan kana keessa jechoota mataa keetiin ibsuu qabda jechuudha. Coagulation ta'uu danda'a, flocculation ta'uu danda'a, sedimentation ta'uu danda'a. Yaadota ijoo kana jechoota mataa keetiin ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf coagulation kana jecha mataa keenyaatiin ibsinu fakkeenyaaf. Okay? Process coagulation jedhamu kana jecha mataa keetiin ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Yookaan immoo barreessuu danda'uu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf coagulation maali? Jecha mataa keetiin coagulation adeemsa keemikaala fayyadamuudhaan wantoota bishaan faalan yookaan immoo wantoota bishaan faalan kan bishaan keessatti argaman walitti hidhuudhaan saayizii isaanii ittiin dabaluudha. Erga saayiziin dabalamee booda harkisa lafaatiin gara jalaatti kuufamu. Kun amma yaada mataa keenyaatiin ibsineerra jechuudha coagulation. Coagulation yaada mataa keenyaatiin ibsineerra kanuma jechuudha. Kanaaf yeroo barattan hunda haala kana gootanii jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 5 qofa keessatti waan kana godhuu dandeessu jechuudha. Daqiiqaa 5 qofa keessatti akkanaan armaan olitti isinitti hime kanatti nootii keessan dubbisuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf gaa amala tokkicha yookaan immoo amala nama jalqaba isinitti hime kana qofa hojiirra oolchuun sa'aatii 3 walitti aansitee dubbisuu caalaa ga'umsa qormaata keetii irratti gargaaruu danda'a jechuudha. Amala jalqabaa kana hojiirra oolchuu qabdanii jechuudha. Amalli jalqabaa kun walumaa galatti kana fakkaata. Amma gara amala lammaffaattiin isin dabarsee jechuudha. Amalli inni lammaffaa kan yookaan immoo barataan qabaachuu qabu yeroo qormaataa barataan qabaachuu qabu yookaan immoo wanti barataan aadaa godhachuu qabu maali? Kan lammaffaa jechuudha. Amala irra deebi'anii waa yaadachuu jedhama. Irra deebi'anii waa yaadachuu yookaan immoo active recall jennaan afaan Ingiliffaatiin active recall jennaani irra deebi'anii waa yaadachuudha jechuudha. Okay? Barattoonni baay'een callisaniitu nootii isaanii irra deddeebi'anii dubbisanii. Okay? Nootii isaanii ammas ni dubbisanii ni fixanii ammas ni dubbisanii ni fixanii irra deddeebi'aniitu nootii isaanii dubbisaa oolan jechuudha barattoonni baay'een. Egaa irra deddeebi'anii qofa nootii dubbisaa ooluun kun karaa biraatiin maal jedhama? Silent killer jedhama jechuudha. Silent killer jedhama. Irra deddeebi'aniitu nootii dubbistaa wanta qabateen qabdu. Kanaaf wanti kun maal jedhama? Silent killer jedhama jechuudha. Maaliif sammuu namaa numa doomsa malee sammuu ta'e waasii qabachiisuu hin danda'u jechuudha. Callifteetuma irra deddeebiteetuma nootii qofa dubbisaa ooluun jechuudha. Kanaaf gaa yeroo saniif waa hubatte sitti fakkaata yookaan immoo yeroo saniif waa dubbifte sitti fakkaata. Garuu sammuun kee waan baay'ee xiqqoo qofa haala saniin fudhachuu danda'a yookaan immoo waan baay'ee xiqqoo qofa haala saniin hubachuu danda'a waan ta'eef silent killer jedhama jechuudha. Irra deddeebitee nootuma qofa dubbisaa ooluun ammas ni dubbiftaa irra deebitaa ni fixaa ni dubbiftaa irra deebitaa ni fixaa haala kana qofa godhaa ooluun silent killer jedhama jechuudha. Kanaaf silent killerii kanarraa if eeguu qabna jechuudha. Kanaaf maal goona? Okay? Maal goona? Akka armaan olii kanatti silent killeriidhaan dubbisaa ooluurra maal godhuu qabna? Mala yaadannoo si'aawaa yookaan immoo active recall kana fayyadamuu qabna jechuudha. Mala yaadannoo si'aawaa yookaan active recall kana haala kamiin fayyadamna yoo jettan akkaataa itti aanu kanattiin isinitti himaa jechuudha. Malli yaadannoo si'aawaa kun yookaan immoo malli irra deebi'anii waa yaadachuu yookaan immoo active recall jennuun kun maali? Gaafiif gaafachuudhaan sammuurraa deebisuudhaaf yaaluudha jechuudha. Malli kun walumaa galatti maali yoo jettan gaafiif gaafachuudhaan sammuu keessaa gaafisan deebisuudhaaf yaaluudha jechuudha. Okay? Kanaaf malli kun maal jedhama? Active recall jedhama. Active recall jechuun mala irra deebi'anii waa yaadachuu yookaan immoo irra deebi'anii yaadachuu si'aayina qabu jechuudha. Haala kanaan qormaataaf qophaa'uun ni danda'ama jechuudha. Mala kana haala kamiin hojiirra oolchina yoo jettan akkana namaan sana isinitti himu kanatti mala kana hojiirra oolchuun ni danda'ama jechuudha. Haala kamiin hojiirra oolchitanii mala kana akkaataan itti hojiirra oolchitan nootii keessan akkuma jirutti gara gaafiitti jijjiirtan jechuudha. Nootii keessan gara gaafiitti jijjiiruudhaan mala kana hojiirra oolchuun ni danda'ama. Haala kamiin fakkeenyaaf mata dureen isin arraan tana barattan akkuma jalqaba irratti jenne waa'ee water treatment yoo ta'e water treatment irratti nootii barattan kana gara gaafiitti jijjiiruu yaaluu qabdan jechuudha. Gara gaafiitti jijjiiruu yaaluu qabdan fakkeenyaaf gaafileen isin baafattan yookaan immoo gaafiin isin jijjiirtan kun kanneen armaan gadi taniin isinitti himuu deemu kana fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti isin agarsiisuu deema. Nootii keessan haala kamiin gara gaafiitti jijjiirtan waan jawsaniin akka fakkeenyaatti isin agarsiisuu deema jechuudha. Fakkeenyaaf gaafiin isin baafattan fakkeenyaaf what is sedimentation? Water treatment process keessatti sedimentation wanta jedhamu jira. So what is sedimentation? Jettanii gaafii baafachuu dandeessanii lammaffaa irratti why is pH important? Why is pH important in water treatment process? What is flocculation? What is flocculation? What is coagulation? Why is coagulation important? Gaafilee akkana jedhamu kana haala kanaan baafattanii jechuudha. Haala kanaan baafattanii nootii keessan akkuma jirutti gara gaafiitti jijjiirrattanii jechuudha. Nootii keessan erga gara gaafiitti jijjiirtanii booda gaafilee san sammuu keessaa deebisuudhaaf yaalii godhuu qabdan jechuudha. Sammuu keessaa deebisuudhaaf yeroo isin yaalii gootan sammuun si'aayinaan barachaa deemaa jechuudha. Yookaan immoo miimoriin sammuu keessanii cimaa deemaa jechuudha yeroo isin akkana gootan kan. Okay? Miimoriin sammuu keessanii cimaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal goota? Waraqaa duwwaa ni baafatta. Waraqaa duwwaa erga baafattee booda akkana jettee barreessita yookaan immoo wantoota armaan gadii kana irra barreessuu dandeessa jechuudha. Explain the four stage of water treatment process. Fakkeenyaaf waraqaa duwwaa erga baafattee booda explain the four stages of water treatment process jettee irra barreessita jechuudha. Irra barreessita. Ergasii yaadannoo kee osoo hin ilaalin waan kana deebisuudhaaf yaalta jechuudha. Explain the four steps of water treatment process jettee erga barreessitee booda ergasii sammuurraa yookaan immoo sammuma keessaa waan san deebisuudhaaf yaaluu godhuu qabda. Yookaan immoo sammuma keessaa waan kana deebisuu danda'uu qabda jechuudha. Yoo sammuu keessaa deebisuu dadhabdee waan kana sirriitti hin dubbifne waan ta'eef irra deebitu si barbaachisa jechuudha. Kanaaf wanti kun maaliif isin fayyada yookaan immoo maaliif isin gargaara jettanii yoo gaafattan sammuun kun yookaan sammuun keessan akka
akka hojjetu isin dirqisiisa jechuudha. Yookaan immoo miimoriin sammuu keessanii akka cimu isin dirqisiisa. Sammuun keessan ammas akka dalaguuf akka hojjetuuf dirqisiisa jechuudha. Kanaaf haalli kun yookaan immoo malli kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Malli active recall jedhamu kan nootii keessan gara gaafiitti jijjiiruu kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma miimoriin keessanii yookaan immoo kutaa yaadannoo keessanii dandeettii waa yaadachuu keessanii akka inni ijaaramuu godha. Akka inni dabalaa deemuu godha. Akka inni ijaaramaa deemuu godha jechuudha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Malli kun malli lammaffaa kun. Egaa mala kana keessatti yookaan immoo kutaa kana keessatti boonasii fayyadamuu dandeessanii. Boonasiin ani isinitti himu maali? Teeknika Feynman jedhamu kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Feynman teeknikii viidiyoo dabre keessatti waliin haasofnee jirra. Definiishinii isaa akkaataa inni itti hojjetu maal akka ta'uu danda'u akkam akka godhuu dandeessan Feynman teeknikii waliin dubbannee jira jechuudha viidiyoo dabre keessatti. Kanaaf as keessatti illee Feynman teeknikii fayyadamuu dandeessanii. Feynman teeknikii jechuun mata duree tokko ni fudhatanii mata duree san akka nama barattoota isinii gadi barattoota kutaa 5 ibsuutti ibsitan jechuudha yookaan immoo explain gootan jechuudha mata duree san. Akka nama barattoota kutaa 5 fi 6 barsiisuutti mata duree san deebitanii barsiiftan jechuudha. Erga mata duree tokko dubbiftanii booda mata duree san akka nama barattoota kutaa 5 fi 6 barsiisuutti deebitaniituma barsiiftanii jechuudha mata duree san. Inni kun maal jedhama? Feynman teeknikii jedhama. Kanaaf as jalatti illee Feynman teeknikii illee fayyadamuu dandeessan akka boonasiitti jechuudha. Kanaaf waan kana yoo salphaatti ibsuu hin dandeenye yoo salphaatti barataa kutaa 5 fi 6tiif waan kana ibsuu hin dandeenye wanti kun isin hin galle waan ta'eef irra deebitanii dubbisuu qabdan jechuudha. Irra deebitanii dubbisuu qabdan jechuudha isin hin galle waan ta'eef. Yookaan immoo karaa biraatiin yoo barataa kutaa 5 fi 6tiif ibsuu hin dandeenye waan kana hin hubanne jechuudha. Hin hubanne waan ta'eef irra deebitanii dubbisuu qabdan jechuudha. Kanaaf malli inni lammadaa mala active recall jedhamu kana fakkaata. Gara mala sadaffaattiin isin dabarsa. Malli inni sadaffaa yookaan immoo wanti barataan gaafa qormaata aadaa godhachuu qabu inni sadaffaa maali yoo jettan dubbisa cimaa sa'aatii 2 dubbisan jechuudha. Dubbisa cimaa sa'aatii 2 dubbisan aadaa godhachuu qabu jechuudha barataani. Kanaaf sa'aatii 2 yoo xiqqaate dubbisa cimaa yookaan immoo deep study waan jedhamu san gadi fageessee dubbisuu qaba jechuudha barataan. Mala kana fayyadamuu qaba jechuudha. Malli kun akkuma beekamu mala sadaffaati jechuudha. Mala tokkoffaa fi mala lammaffaa isin himeetiin jira. Malli kun mala sadaffaati jechuudha. Egaa yeroo ammaa wantoonni yaada namaa jeeqanii fi xiyyeeffannoo yookaan fokkosii namaa dhabsiisan akkuma beekamu baay'atanii jiranii. Wantoonni yaada keessan jeeqan baay'atanii jiranii. Wantoonni akka namni fokos hin goone waan tokko irratti akka namni fokos hin goone godhan yookaan immoo taasisan baay'atanii jiran jechuudha sooshaal miidiyaa irraa eegaluudhaan. Yeroo qormaataa keessaas wantoonni kun ifiifuu qormaata biraa namatti ta'anii jechuudha. Wantoonni fokosii nama dhabsiisan kun ifiifuu qormaata biraa namatti ta'an. Niin qo'adha jettaa garuu yeroo sooshaal miidiyaa ilaalte fokosiin kee achumaan deema xiyyeeffannoon kee achumaan kutaa waan ta'eef ifiifuu qormaata biraati jechuudha warri kun. Kanaaf fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irraa wantoota akka telegiraamaa ta'uu danda'a, tiktook ta'uu danda'a, yuutuubii ta'uu danda'a. Karaa biraatiin hiriyoota keessanis ta'uu danda'a. Hiriyoota keessanis ta'uu danda'a. Wantoota yeroo qormaataa xiyyeeffannoon keessan akka qormaata irratti hin taane godhan keessaa jechuudha warri kun. Akka isin qormaata irratti hin xiyyeeffanne wantoota isin godhan keessaa wantoota armaan olitti ammaan tana isin himi kana jechuudha. Dabalatee ammas bilbila isin bilbilamullee bilbilillee yeroo bilbilamu xiyyeeffannoon keessan akka qormaata irra isin hin taane godha. Akka isin qormaata irratti hin xiyyeeffanne isin taasisa waan ta'eef wantoonni kun wantoota gaa xiyyeeffannoo keessan isin akka balleessan yookaan immoo fokosii keessan isin akka balleessan keessaa jechuudha. Kanaaf gaa yeroo qormaataa nama injifatu yookaan immoo barataa injifataa tokko ta'uudhaaf maal gootanii xiyyeeffannoo keessan wantoota ammaan tana isinitti hime kanarraa eeguu danda'uu qabdan jechuudha. Xiyyeeffannoo keessan wantoota armaan olii kanarraa eeggachuu danda'uu qabdanii wantoota armaan olii kana haga danda'ametti ifirraa dhiisuu qabdanii jechuudha. Jeequmsa yeroo qormaataa kan sooshaal miidiyaa kana jalaa bahuudhaaf yookaan immoo jeequmsa yeroo qormaataa kan sooshaal miidiyaan isinirraan gahu jalaa bahuudhaaf amala isa sadaffaa kana barachuu qabdanii jechuudha. Amalli inni sadaffaa kun maali yoo jettan guyyaa guyyaadhaan dubbisa sa'aatii 2 dubbisa gadi fagoo qabaachuu qabdan jechuudha. Deep study kan jedhamu kana yookaan immoo dubbisa sa'aatii 2 yoo xiqqaate sa'aatii 2 dubbisa gadi fagoo guyyaa guyyaadhaan qabaachuu qabdan jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan haala kamiin dubbisa sa'aatii 2 dubbisa gadi fagoo qabaattan yoo jettan akka armaan gadii kanatti isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gaa dubbisa haala kanaa qabaachuudhaaf wantoota armaan gadii kana godhuutu isinirraa eegama jechuudha. Maaltu godhuu isinirraa eegama? Jalqaba irratti ergaa iddoo dubbisaa deemtanii booda jalqaba irratti silkii keessan ni cuftan jechuudha. Silkii keessan cufuun isinirra dirqama waan dirqamaati. Silkii keessan ni cuftanii yookaan immoo notifikashinii keessan off irraa godhuu qabdanii yookaan immoo silkii keessan irraa do not disturb irra kaayachuu qabdan jechuudha. Do not disturb irra kaayachuu qabdanii ergasii maal gootanii saabjektii tokko qofa filachuu qabdan jechuudha. Dubbisa sa'aatii 2 kanaaf saabjektii tokkichaa qofa filachuu qabdanii jechuudha. Saabjektii tokkicha erga filattanii booda maal gootanii sagantaa 50-10-50 jedhamu kana fayyadamuu qabdan jechuudha. 50-10-50 jechuun kun maali? Qo'annoo daqiiqaa 50 ni gootanii yookaan immoo daqiiqaa 50 ni dubbistanii daqiiqaa 50 akkaataan isin itti dubbiftan akkamii teeknika Feynmaanii fayyadamuudhaan daqiiqaa 50 dubbisanii jechuudha. Feynmaan teeknikii fayyadamuudhaan daqiiqaa 50 dubbistanii ergasii daqiiqaa 10 jidduutti boqonnaa fudhattanii jechuudha. 50-10-15 jeemi. Kanaaf daqiiqaa 10 erga boqonnaa fudhattanii booda ammas dhumarratti daqiiqaa 50 naftee haaluma jalqabaa saniin dubbiftanii jechuudha. Kanaaf 50-10-50 kana fayyadamuu qabdanii jechuudha. Kanaaf
wantoota afran yookaan sadeen kana godhuu qabdanii jalqaba bilbila keessanii cuftanii lammaffaa irratti saabjektii tokkichaan fudhattanii sadaffaa irratti ammoo sagantaa 50-10-50 kanaan dubbiftanii jechuudha. Okay? Haala kanaan yoo dubbiftan dubbisa sa'aatii lama isa gadi fagoo kana dubbisuu ni dandeessanii jechuudha. Objektiivii kana bakkaan gahuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoon isinitti himee jechuudha. Fakkeenyaaf wanti isin dubbisuu deemtan yookaan ammoo wanti isin arraan kana dubbisuu deemtan waa'ee haayidrooliik waan yoo ta'e barataan injinariingii barataan bishaanii waan kana ni beeka. Waa'ee haayidrooliik waan yoo ta'e wanti isin dubbiftan daqiiqaa 50 jalqabaa maal gootanii feenmaan teeknikii fayyadamuudhaan waa'ee haayidrooliik waan kana dubbiftanii jechuudha. Feenmaan teeknikii fayyadamuudhaan daqiiqaa 50 fi dubbiftanii feenmaan teeknikii kana dura isin himeetiin jira waan ta'eef haala saniin dubbiftanii jechuudha. Itti aansuudhaan daqiiqaa 4 itti aananiif boqonnaa fudhattanii boqonnaa san keessa yookaan wookii godhuu dandeessanii yoo barbaadan achuma teessanii boqonnaa keessan fudhachuu dandeessanii jechuudha. Erga haala saniin daqiiqaa 10 boqonnaa fudhattanii booda daqiiqaalee 50 dhumaa ammas gaafilee shallagaa yoo qabaatte gaafilee shallagaa san shallaydanii hojjechuu dandeessanii ergasii ammas gaafilee kana dura hojjetama yoo jiraate gaafilee kana dura qormaata kana dura irratti hojjetama yoo qabaatan gaafilee sanillee itti dabaltanii gaafilee shallagaa hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Daqiiqaa 50 dhumaa kana 50-10-50 kana haala kanaan fayyadamtanii qo'achuu dandeessanii yookaan ammoo dubbisuu dandeessanii jechuudha mala sadaffaa kanaan. Okay? Wanti kun amma akkuma isin agartan kana sa'aatii 6 miti barattoonni baay'een guyyaa guutuu dubbisaa oolanii sa'aatii 12 halkan illee kan dubbisaa bulantu jira jechuudha. Sa'aatii 12 fi sa'aatii 12 osoo hin taane sa'aatii 6 osoo hin taane sa'aatii 2 qofa keessatti dubbisa gad fagoo kanaan waan baay'ee dubbisuu dandeessan jechuudha. Sa'aatii 2 qofa keessatti akkaan isinitti hime kanatti yoo dubbiftan taate jechuudha. Kanaaf teeknika kana barattoonni qabxii olaanaa qaba yeroo baay'ee irra caalaan isaanii teeknika kana fayyadama waan ta'eef teeknika kana fayyadamtanii dubbisuu qabdanii jechuudha. Malli sadaffaa kan qabxii qormaata keessanii isiniif ol kaasu mala kana fakkaata jechuudha. Malli sadaffaadha. Amma gara mala afuraffaattiin isin dabarsuu deema jechuudha. Malli afuraffaa yookaan ammoo habitiin afuraffaa kan isin qabaachuu qabdan yookaan ammoo barteen isin qabaachuu qabdan kan afuraffaa maali? Amala baankii gaafii uumachuu jedhama. Baankii gaafii uumachuu. Baankii gaafii uumachuu jechuun maali? Akkuma beekamu baankii dhiigaa yeroo jedhan iddoo dhiigni itti kuufamudha. Baankiin kan nuti beeknu baankiin birrii ni jira. Baankiin birrii kun maali? Iddoo itti qarshii kuufatanidha. Baankiin gaafii ammoo iddoo itti gaafii kuufatanidha jechuudha. Kanaaf baankii gaafii uumachuu qabdan jechuudha. Qabaachuu qabdan jechuudha. Okay? Haala kamiin akka qorannoon ibsutti jechuudha. Akka qorannoon adda addaa ibsutti barattoonni gaafii shaakaluudhaan dubbisan yookaan ammoo barattoonni gaafii shaakalaa dubbisan barattoota yaadannoodhaan dubbisan caalaa qabxii olaanaa galmeessan jechuudha. Okay? Barattoota yaadannoodhaan dubbisan caalaa barattoonni gaafiidhaan shaakalaa dubbisan yookaan ammoo barattoonni gaafii shaakaluudhaan dubbisan qabxii olaanaa akka galmeessan qorannoon adda addaa ni ibsa jechuudha yookaan ammoo ni agarsiisa jechuudha. Egaa amalli kun mala qormaata ittiin dalagan keessaa mala isa olaanaadha jechuudha. Amalli nama isinitti himaa jiru kun akka amala kanaatti yookaan ammoo akka mala kanaatti wantoota armaan gadii godhuu qabdan. Wantooti isin godhuu qabdan maal fa'aadha? Egaa akkuma akka mala kanaatti baankii gaafiidhaa kan mataa keessanii uumachuu qabdan jennee jirra. Baankii gaafii kana haala kamiin uummanna yoo jettan isteeppiiwwan armaan gadii kan hordofuu qabdan jechuudha. Isteeppii akka hordoftaniiti baankii gaafii uummattanii tokkoffaa isteeppiin jalqabaa tokkoon nootii keessanii tokkoon boqonnaa nootii keessanii irratti ni fudhattanii fakkeenyaaf nootii harkaa qabdan san boqonnaa qabdi. Tokkoon boqonnaa nootii keessanii san erga fudhattanii booda gaafilee 10 hanga 20 boqonnaa san keessaa ni baafatan jechuudha. Okay? Boqonnaa nootii keessanii san keessaa gaafilee 10 hanga 20 baafachuu qabdan yookaan ammoo ni baafattanii ergasii gaafilee 10 hanga 20 san erga baaftanii booda torbeetti gaafilee kanneen hojjechuu qabdan jechuudha. Torbaan tokko keessatti gaafilee kanneen furuu qabdan yookaan ammoo hojjettanii fixuu qabdan jechuudha. Okay? Haaluma kanaan saabjektii baratan hundaa'u haaluma kanaan baafatan jechuudha. Saabjektii tokko qofa osoo hin taane saabjektii hundarraa boqonnaa hunda keessaa gaafilee haala kanaan baafuudhaan gaafilee kana torbaan keessatti dalagaa gaafilee kana torbaan keessatti dalagaa haala saniin deemtanii jechuudha. Okay? Gaafiin qormaata dabree qormaata kana duraa yoo jiraates yoo qabaatanillee gaafii qormaata kana duraallee itti dabaluudhaan haaluma kanaan waliin gaafilee san hojjettan jechuudha. Waliin hojjettanii jechuudha. Fakkeenyaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf mee haa fudhannu mata dureen isin dubbistan fakkeenyaaf mata dureen isin dubbiftan yookaan ammoo mata dureen isin qabdan barataan dipaartimentii water supply beekuu ni danda'a. Waa'ee population forecasting yoo ta'e fakkeenyaaf waa'ee population forecasting yoo ta'e gaafiiwwan isin baafatan fakkeenyaaf gaafiin isin baaftan gaafii akkamii yoo jettanii laaltan gaafii akkanaa kana fa'aa baafachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf explain the geometric method with an example. Fakkeenyaaf kun gaafii tokko mala geometric jedhamu fakkeenya isaatii wajjin ibsi kaja'u kana gaafii kana baafachuu dandeessanii. What is the arithmetic growth rate? Kun gaafii tokko. When do we use the incremental increase method? Kunillee gaafii biraati. Haaluma kanaan gaafilee akkanaa 10 hanga 20 baafachuu qabdanii jechuudha. Gaafilee akkanaa 10 hanga 20 erga baafattanii booda gaafilee kana torban keessaa ifumaa keessanii sammuu irraa furuu qabdan jechuudha. Yoo sammuu irraa furuu baattan wanti sanis hin galle waan ta'eef irra deebitanii nootii keessan dubbisuu qabdanii jechuudha. Irra deebitanii nootii keessan dubbisuu qabdan. Kanaaf osoo qormaanni hin geenye maal godhuu qabdanii akka mala kanaatti yookaan immoo akka mala afuraffaa kanaatti osoo qormaanni hin geenye gaafilee hundaa'u si'a lama irra deebitan yoo xiqqaate gaafilee baafatan kana si'a lama irra deebitanii furuu qabdan yookaan immoo si'a lama irra deebitanii furuu qabdanii jechuudha. Gaafilee kana hojjechuu qabdan jechuudha irra deebitanii. Amalli kun maaliif hojjeta yookaan immoo maaliif barbaachiseetanii yoo gaafattan amalli kun sammuun kee yaada akka qormaataatti yookaan immoo exam style thinking akka qabaatu godha sammuun kee jechuudha. Sammuun kee akka qormaataatti akka yaadu godha yookaan immoo exam style thinking waan jedhamu akka qabaatu godha jechuudha sammuun kee amala kana yoo barattan. Akkasuma akka atileetii dorgommiif qophaa'utti akka isin if qopheessitan godha jechuudha amalli kun. Okay? Akka nama dorgommii wayitiif qophaa'utti
isinleen akka qormaataaf sammuu keessan qopheessitaniif amala kana fayyadamuun baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Amala gaaffii kana fayyadamuun baay'ee isin barbaachisa. Egaa amalli barataan yeroo qormaataa qabaachuu qabu yookaan immoo amalli barataan tokko qabaachuu qabu inni afraffaan isa amma isinitti himi kana fakkaata jechuudha. Egaa amma gara amala isa shanaffaatti waliin dabarra jechuudha. Amala shanaffaa fi amala isa dhumaatti waliin dabarra. Wanti isin bartee godhachuu qabdan yookaan immoo wanti isin yeroo qormaataatis ta'ee yeroo biraa bartee godhachuu qabdan yookaan immoo akka amalatti qabaachuu qabdan maali? Inni shanaffaa amala cuunfaa fuula tokkoo baafachuu amala jedhamu kanallee beekuu qabdan jechuudha. Cuunfaa fuula tokkoo baafachuu wanta jedhamu kana yookaan immoo samarii baafachuu jechuudha. Inni kun akkamitti hojjeta yoo jettan akka armaan gadii kanatti hojjeta jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo qormaata yaadannoo nama baay'ata. Yeroo qormaata wanti dubbisan nama baay'ata. Yeroo qormaata kitaabalee adda addaa dubbistanii yaadannoo adda addaa dubbistanii akkasuma nootii adda addaa dubbiftan waan ta'eef overwhelming isin godha jechuudha. Isin baay'atee ka dubbiftanuu keessaa walaaluu dandeessa yeroo takka takka jechuudha. Kanaaf haala saniin isin baay'atee akka isin hin miineef maal gootanii samarii baafachuu qabdan jechuudha. Dursitanii samarii baafachuu qabdanii haala kamiin samarii baafatanii akka armaan gaditti isinitti himu kana samarii baafatanii jechuudha. Tokkoon boqonnaa yookaan chaaptarii keetiitiif maal goota? Wantoota armaan gadii kana goota jechuudha. Tokkoon chaaptarii keetiitiif. Tokkoffaarra maal goota? Tokkoon chaaptarii keetiitiif hiika ijoo qofa barreessuu qabda yookaan immoo key definitions warra jennu kana Ingiliffaan key definitions kan jennu kana yookaan immoo hiika ijoo kana qofa barreessuu qabda jechuudha. Hiika ijoo boqonnaa san jala jiru ni barreessita. Itti aansee maal barreessita? Foormulaawwan barbaachisoo ta'an barreessuu qabda jechuudha. Foormulaawwan chaaptarii san jala jiru foormulaa barbaachisoo ni barreessita. Okay? Itti aansee fakkeenyota boqonnaa san jala jiran fakkeenyota 3 hanga 5 ni barreessita jechuudha. Fakkeenyota 3 hanga 5 kan boqonnaa san jala jiran ni barreessita. Itti aansee keewwanni dheeraa yoo jiraate tokkolleen jiraachuu hin qabu jechuudha. Keeyyatoota dhedheeroo barreessuu hin qabdu jechuudha samarii keessatti. Akkasuma tiyooriileen hin barbaachifne barreessuu hin qabdu yookaan immoo tiyooriileen hin barbaachifne samarii keessa jiraachuu hin qaban jechuudha. Keeyyatoota dhedheeroo tiyooriilee dhedheeroo adda addaa hundaa'u keessaa dhiiftaa jechuudha. Keessaa dhiiftaa. Ergasii barreeffama duraan akka malee bal'aa ture tokko gad xiqqeessitee fuula tokko yookaan immoo gara fuula lamaatti fiduu dandeessa jechuudha haala kanaan. Gara fuula lamaa yookaan immoo gara fuula tokkootti fiduu dandeessa jechuudha. Akkaataa amala shanaffaa kanaatti jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf mata dureen isin akka barataa bishaanii tokkotti mata dureen isin barattan waa'ee water demand yoo ta'e samarii isaa haala kamiin barreessanii samarii isaa akkaataa kanaan barreessuu dandeessanii tokkoffaa type of water demand ni barreessitanii type of water demand erga barreessitanii booda lammaffaarratti factors affecting water demand kan jedhu ni barreessitanii itti aansee demand calculation formulaawwan kana ni barreessitanii dhumi bakka waa'ee water demand eegalumaa samariin isaa dhumee jira jechuudha. Haala kanaan toopikii barattan tokko isaa haala kanaan samarii isaa barreessitanii fi jechuudha. Samarii isaa haala kanaan barreessitanii fi erga kanaaf samarii isin barreessitan fuula takkichaa yookaan samarii fuula tokko ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaa yeroo qormaataa waraqaa fuula tokkicha qofa revise gootanii jechuudha. Waraqaa fuula hedduu kitaaba baay'ee fi nootii baay'ee revise godhuurra waraqaa fuula takkitiisan qofa revise gootan jechuudha yeroo qormaataa. Kanaaf gaa wanti kun bu'aa baay'ee qaba. Bu'aan isaa keessaa yookaan bu'aawwan amala kanaa keessaa tokkoffaa stressii yookaan dhiphinni kee akka sirraa irratti godhaa jechuudha. Kasalaa kitaaba baay'ee dubbistee nootii adda addaa keessa deemtee overwhelm si godhee yookaan jibbisiisee dhiisuu dandeessu fa'aa stressiin sana akka sirraa bu'u godhaa stressiin sana akka sirraa xiqqaatu baay'ee nama gargaara jechuudha. Haala kanaan samarii kaa jechuun stressiin akka sirraa xiqqaatu baay'ee nama gargaara jechuudha. Okay. Itti aansee wantoonni baay'een caalatti akkasiif ifan godhaa. Caalatti akka isaan ifa siif ba'an godha jechuudha. Tooppikiin adda addaa akka isaan caalatti akka isaan yeroo ati samarii barreessitu ifa siif ba'aa deeman jechuudha. Yeroo ati samarii barreessitu ifa siif ta'aa deemanii kanaaf caalatti siif ifaa deemu jechuudha. Mata dureewwan ati barreessitu. Itti aansee ammas qabxiin kee illee haala kanaan ol ka'aa deemaa jechuudha. Qabxiin kee ol ka'aa deemaa jechuudha. Yeroo ati samarii haala kanaan samarii barreeffattee dubbisaa qormaata hojjettu qormaanni qabxiin kee ol ka'aa deemanii jechuudha. Kanaaf bu'aawwan haala kanaa yookaan immoo bu'aawwan akka kanaa qabaa jechuudha. Samarii barreeffachuun kun. Kanaaf gaa walumaa galatti amaloonni 5 kan bu'aa qormaata keetii jijjiiruu danda'an kan armaan olitti ilaalle kana fakkaata jechuudha. Akkuma waliigalaatti amaloonni 5 bu'aa qormaata barataa tokkoo jijjiiruu danda'an yoo barataan san amaloota 5 kana hojiirra oolche bu'aa qormaata barataa sanii amaloonni jijjiiruu danda'an 5 asii olitti isinitti hime kana fakkaata. Yoo irra deebi'uun barbaachise tokkoffaadhaatti sa'aatii 24 keessatti revise godhuu qabda. Wanta barate tokko jechuudha. Yookaan immoo seera kaa 24 kana hojiirra oolchuu qabda. Lammaffaa active recall yookaan immoo sammuu keessaa yaadachuu danda'uu qabda. Sadaffaarratti guyyaatti qo'annoo gadi fagoo sa'aatii 2 qabaachuu qabda yoo xiqqaate. Guyyaatti qo'annoo gadi fagoo sa'aatii 2 qabaachuu qabda. Afuraffaarratti baankii gaafiidhaa uummachuu qabda jechuudha. Baankii gaafii adda addaa walitti baay'iftee baankii gaafii uummachuu qabda. Shanaffaarratti ammoo cuunfaa fuula tokkoo baafachuu qabda. Amaloota kanaa barataan yoo hojiirra oolchee okay, bu'aan qormaata isaa baay'ee dabalaa fi baay'ee jijjiiramuu danda'a jechuudha. Barataan tokko yoo haala kanaan amaloota 5 kana hojiirra oolchee jechuudha. Amaloota kana guyyuma 10 yoo hordoftan yookaan immoo guyyuma 10 amaloota kana hojiirra oolchitan jechuun bu'aan qormaata keessanii baay'ee guddaa ta'uu danda'a. Jijjiirama qormaata keessan irratti ifumaa keessanii jijjiirama arguu dandeessan jechuudha.
guyyaa kudhaniif ji'uma tokkoof hojiirra oolchaa mi'a amala kana. Amaloota isinitti hime kana ji'uma tokkoof hojiirra oolchaatii bu'aa isaa ilaalaa jechuudha. Kanaaf bu'aa isaa ifuma keessanii ija keessaniin arguu dandeessanii jechuudha amaloota kana ji'a tokkoof hojiirra oolchitanii. Egaa yeroo amaloota kana hojiirra oolchitan xiyyeeffannaan keessan yookaan immoo fookasiin isin barumsarratti gootan isiniif dabalaa deema jechuudha. Xiyyeeffannaan yookaan fookasiin isin barumsarratti qabdan isiniif dabalaa deema jechuudha. Akkasuma dandeettii yaadannoo yookaan meemoriin keessanii ni qaramaa deema jechuudha. Isiniif qaramaa deema yookaan isiniif cimaa deema dandeettii yaadannoo keessanii yookaan meemoriin keessan isiniif qaramaa deema jechuudha. Amaloota kana hojiirra oolchitan jechuudha. Akkasuma yeroo qormaata amaloota kana yoo hojiirra oolchitan yeroo qormaata ofitti amanamummaa guddaa qabaachuu dandeessu jechuudha. Ofitti amanamummaan keessa yookaan immoo self confidencein keessan baay'ee ol ka'a jechuudha yeroo qormaata. Self confidencein isin qabdan yeroo qormaata baay'ee ol ka'a jechuudha amaloota kana yoo hojiirra oolchitan. Kanaaf amalootaan ani isinitti hime kana hojiirra oolchuudhaan qormaata keessan daffanuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Egaa dhumarratti amaloota shanan kana keessa kamirraa dura jalqabdan komentii irratti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Dandeettii qo'annoo barattootaa kan adda addaa akkasuma oomishtummaa barattootatii fi tooftaalee qormaata kan biraa jechuudha. Dabalataadhaan argachuudhaaf chaanala yuutuubaa kana kan Jundiitek jedhu kana subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoon irraa qopheeffadhe egaa kanuma fakkaata. Torbaan viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Ciao.